Ayyaan araarri fi nageenya. Ayyaan araarri fi nageenya Waaqayyo isiniif haa ta'u akkam nagaa jirtu dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya guyyaa irraa ni galla. Guyyaa irraa waa'ee waaqeffannaa yookiin kadhataa irratti kadhataa waliin ilaala. Luuk, macaafni qulqulluun baroota adda addaa keessa barreeffame jechuudha. Taatee fi bara adda addaa keessatti. Luuk, bara kakuu moofaa eebbi Waaqayyoo karaa hidda dhaloota sanyii nuuf raawwata jechuudha. Karaa hidda dhaloota sanyii Abrahaam, Yaaqoob, Yisaaqin nu raawwachaa ture. Abdiin nu eegganyu immoo dhalachuu Yesuus Kiristoos abdii keenya ture. Bara kakuu moofaa keessatti. Bara kakuu moofaa jechuun bara macaafa seera uumamaa hanga keessattuu seera uumamaa haga arbaa mika'eetu seera uumamaati haga macaafa raajii Miikiyaas jechuudha. Hiddi Waaqayyoo kallattii kamiin nu raawwata? Kallattii hidda dhalootaati. Abdiin keenya dhalachuu Yesuus Kiristoos. Waggaa baay'ee erga addaan citee ture booda dhufaatii Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos bara kam dhufe? Bara ce'umsaati. Gara waldaatti ceesisuuf Yesuus Kiristoos. Bara Yesuus Kiristoos eebba dhalootaa. Eebbi Waaqayyoo Yesuus simachuuf nu raawwata. Dhufaatii Yesuus simanna jechuudha. Eebbi nu raawwata. Dhufaatii mootummaa Waaqayyoo abdiin eegganna jechuudha. Yesuus Kiristoos waan dhalateef dura bara kakuu moofaa keessatti Yesuus Kiristoos eeggachaa turre. Abdiin keenya Yesuus Kiristoos. Bara ce'umsaa keenya abdiin keenya mootummaa Waaqayyoo lammata dhalachuudhaan mootummaa Waaqayyoo dhaaluudha. Dhufaatii hafuura qulqulluu laal jechuun lammata dhalachuu sagalicha jechicha Yesuus Kiristoos du'ee du'aa ka'e isa wajjin duunee du'aa ka'u mootummaa Waaqayyoo kallattii mootummaa Waaqayyooti jechuudha kan eeggannu. Bara maali? Ce'umsa bara Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra deddeebi'e. Barri Yesuus Kiristoos biyya lafaa irra deddeebi'e kun bara waldaa kiristaanaa jechuun bara Roomeerraa qabe waldaan kiristaanaa. Bara Phaawulos keessattuu ergaa warra Roomeetirraa qabeetu kitaabni barreesse waldaa kiristaanaatiif. Luuk, Iyyasuus Kiristoos barri Iyyasuus Kiristoos kallattumaan bara Phaawulositti jijjiirran. Barri ce'umsaa, abdiin bara ce'umsaa, eebbi Waaqayyoo bara ce'umsaa sun immoo kallattumaan gara waldaa kiristaanatti jijjiirame jechuudha. Eebbi kun eebbi Waaqayyoo fi dhufaatii lammata mootummaa Waaqayyoo kallattumaan bara Phaawulositti hin ceene. Phaawulos dhalaa nu kan ka'ata Phaawulos inni ka'ate. Dhufaatii mootummaa Waaqayyoo ni barsiisa. Iyyasuus Kiristoos Maatewos 6:9 akka 23. Bara waldaa kiristaanaa keessa eebbi Waaqayyoo karaa Iyyasuus Kiristoos qofa. Iyyasuus Kiristoos irraa lammata dhalachuun qofa nu raawwata. Siyaa galu. Inni sanyiin hiddi sanyii jigee kan Abrahaam, kan Yisaaq, kan Yaaqoob jigseet lammata deebi'ee ijaare Yesuus Kiristoos. Har'a Giriikii, Yuudii ni keenya. Kallattii Yesuus Kiristoos, daandii Yesuus Kiristoosiin tokko. Nu hundi Oromoo, Amaara sun hiddi dhalootaa hin jiru. Namni lammata dhalate hunduu obboleewwan. Waldaan kiristaanaa obboleewwan. Hundumti kee inni qaban hunduu waldaan kiristaanaa tokko ture jedha bara waldaa kiristaanaas ni haa galu yaa Waaqayyo dhaggeeffattoota kee. Inni kun dhufaatiin mootummaa Waaqayyoo, jaalalli mootummaa Waaqayyoo bara waldaa kiristaanaa waan nu yaawwateef isa san kan ofii go'achuu, jaalalatti hundaaf hundee go'achuu, kan Phaawulos Efesoon 3:4-20 kadhatus bara waldaa kiristaanaa waan ta'eef baay'ee barbaachisuudha jechuudha. Har'a nu waldaan kiristaanaa ka'ata bara Phaawulos ka'ate san Efesos san isarra jira jechuudha. Bara immoo inni kun gara fuulduraa kallattii Yesuus Kiristoosiin wal qunnamne bara jireenya bara baraa kallattii gara mootummaa Waaqayyoo gaafa galte Yesuus Kiristoos wajjin waan wal qunnamnuuf
qaama waan ta'eef aboon aangoon seerri barreeffamaa gara seera hafuuraa seera hafuurarraa gara seera barreeffamaa gara seera isa wajjin waan jiraannuuf faarfannaa qofa nu yaaddeeffatu keenya. Luke dhaggeeffattoota keenya si haa galu. Kitaabni kun kitaaba Maatewosii aan Yohaannis kitaaba bara ce'umsaa bara Iyyasuus Kiristoos biyya lafaarra deddeemee barsiise haga hojii ergamtootaa dabalatee kitaaba ce'umsatti gara waldaatti kitaaba ceesisuudha. Dhaggeeffattoota keenya si haa galu. Waldaan kiristaanaa kan eegalte warra Roomitirraa warra Roomitirraa kan eegalte waan ta'uuf waa'een cuuphaa waa'ee seera waldaa sirriitti kan ibsu waldaa warra Roomii irratti ergaa warra Roomii irratti immoo ta'u keessattuu macaafni amantiin kan jalqabe Galaatiyaa irratti waa'ee amantii sirriitti kan barsiise Galaatiyaa irratti irra caalaa ka'annaan immoo kan ibsan bara Waaqayyootti guddachuun kan ibsan achirratti Efesoon irratti waldaa warra Efesoon wanti hundumtuu akka harkaa Iyyasuus Kiristoositti kenname. Wanti bantii waaqaa keessa jiru, wanti bantii lafaarra jiru, hunduu harka Iyyasuus Kiristoositti akka walitti qabamtoota keenya laha. Waaqeffannaa Maatewos 9:3. Egaa yommuu kadhattan isa waaqarra jiraatu abbaa kee maqaan kee qulqulluu ta'e yaa eegamu, mootummaan kee yaa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akkuma ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Suura har'aaf boru nu barbaachisu har'a nuu kenni. Akkuma warra nu yakka dhiisnuuf yakkaa keenya nuuf dhiisi. Qorumsatti nu hin galchiin. Hamaan oolchi malee mootummaan humni ulfinni aangoon kan keeti jedhu kun kallattii kamitti jijjiirame jechuudha. Amantiitti jijjiirame. Ergaa Efesoon 3:14-9. Egaa waa'ee kanaaf jilbeeffadheen abbaa kadha jalaa Phaawulos achirratti sanyii waaqa keessa jiraatuuf sanyii lafarra jiraatu hundumni waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa isaatti karaa hafuuratiin humnaan guutamu namni dadhabaa foon dadhabaa cimaa kan nama cimsu karaa hafuuratiin hafuura qulqulluun guutamudha. Torba irratti Kiristoos amantiin garaa keessan keessa akka buufatu. Jaalalatti hundaa hundee akka godhatu kadhatuuti. Kiristoos jechuun jechichi sagalichi kallattii baattuu ibsaa torbaan akka qoodamu kana dura waliin ilaalle gara fuulduraallee tokko sirriitti warra Waaqayyoof qulqullaan hunduma wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam gadi fagaatu hubachuu akka dandeechi. Hammam akka ol fagaatu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatu hubachuu akka dandeessan. Jaalalli Kiristoos warra beekumsi guutumaan guutu. Humna kana lafa jalqaba irratti san gara biyya lafaa irratti. Maatewos 5 Maatewos 6 qonnootti jaalala Waaqayyoo gara biyya lafaa irratti immoo waama dhageenya. Asirratti qabatamaan laphee ofii keessatti guddifachuu isaan guddachuu kallattii Iyyasuus Kiristoos Efesoon kanarratti kallattii Iyyasuus Kiristoositti guddachuu daandii Iyyasuus Kiristoositti guddachuu keessattuu duniyaa dhaggeeffattoota keenya kallattii daandii Iyyasuus Kiristoositti. Kallattii sanitti yoo guddate wanti bantii waaqaa keessa jiru, wanti bantii lafaarra jiru, harka Iyyasuus Kiristoositti walitti qabame laha. Wanni hundi harka Iyyasuus Kiristoos jira. Isa wanta Iyyasuus Kiristoos jiru kana kan ofii go'achuu jechuudha. Warri waldaa kiristaanaa gaafa cimu, gaafa itti guddate wanni hundumti aboo hundumti mootummaa hamma Iyyasuus bira geenyetti gooftaas ni yaagama.